Namoota hedduutu mana isaanii ta'anii intarnaashinaaliin hundeeffamanii hojjechaa jiran. Karaan isaan hojjechaa jiranis karaa websaayitii Upwork jedhamuutiin jechuudha. Websaayitiin Upwork kun hojjetaa fi hojjechiisaa walitti fidee akka waliin hojjetan taasisa. Fakkeenyaaf ati ogummaa viidiyoo ediitingii yoo qabaattee fi namni tokko immoo Ameerikaa irraa nama viidiyoo ediitingii danda'u yoo barbaade iddoon isin irratti wal agartan Upwork kana jechuudha. Upwork irratti galmaa'uu qofaaf qarshiin hin argamtu. Upwork irraa qarshii argachuudhaaf tokkoffaa ogummaa cimaa qabaachuu qabdanii, lammaffaa saffisa qabaachuu fi sadaffaa ammoo collee ta'uu isin barbaachisa. Viidiyoo har'aa keessatti akkaataa itti websaayitii Upwork kana jalqabarraa hanga dhumaatti itti galmaa'uu dandeessan isteeppiin isin agarsiisa. Amma garuma viidiyoottiin isin dabarsa. Warri silkii fayyadamtan Chrome seenuudhaan desktop saayitii irra godhachuudhaan hordofuu ni dandeessan. Warri kompiitara qabdan ammoo browzera barbaadan banachuudhaan eegala. An browzeriin an fayyadamu Microsoft Edge waan ta'eef Microsoft Edge banachuudhaan hin eegala jechuudha. Edge browzerii ergaan banadhee booda itti aansee taabii haaraan banadha jechuudha. Taabii haaraa haala kanaan ergaan banadhee booda websaayitii Upwork kana banachuudhaaf maal goona? Upwork jennee itti barreessina jechuudha. Iddoo barreeffamaa kanatti bakka sarchii kanatti Upwork jennee barreessuu qabna jechuudha haala kanaan. Upwork jennee yeroo nuti barreessinu haala kanaan yeroo barreessinu irra gattu qabna jechuudha. Yeroo irra gattu qabnu websaayitiin isaanii kun kana fakkaatti. Linkiin isaanii kana fakkaata jechuudha. Akka isinitti mul'atu kanatti Upwork kaja'u kana fakkaata. www.upwork.com kaja'u kana jechuudha linkiin isaanii. Kanaaf Upwork irra galmaa'uudhaaf linkii kanaan seenuutu isin barbaachisa jechuudha. Linkii kanarratti gattu qachuu isin barbaachisa jechuudha. Kanaaf gaa nama linkii kanarra gattu qadheetiin eegalee jechuudha galmaa'uuf hin deema waan ta'eef linkii irra gattu qadheetiin eegalaa yeroo linkii irra gattu qadhu gara fuula kanaan na fida jechuudha. Akka isinitti mul'achaa jiru kanatti fuulli kun fuula Upworkiiti jechuudha. Fuula websaayitii Upworkiiti jechuudha. Fuula kanarraa galmaa'uudhaaf yookaan immoo sign up godhuudhaaf maal gootanii gara gubbaa kana akka isinitti mul'achaa jiru kanatti loogiin kaja'uu fi sign up kaja'uutu jira jechuudha. Lameen kanaatu jira. Nama kana dura galmaa'ee amma gara Upworkitti seenuu barbaadu yoo taatan loogiin kaja'u kanarra gattu qattanii nama haaraa galmaa'uu barbaadu yoo taatan ammoo sign up kaja'u kanarra gattu qattan jechuudha. Kanaaf nama haaraan galmaa'uu barbaada waan ta'eef sign up kaja'u kanarraan gattu qadhaa jechuudha. Sign up kaja'u irra yeroon gattu qadhu gara fuula kanaatti na dabarsaa jira akka isin mul'atu kanatti. Kanaaf gaa fuula kanarraa optional lamaatu nuuf jira jechuudha. Optional lamaatu nuuf jira. Option inni jalqaba I am client hiring for a project kaja'u kana. Option inni lammaffaa ammoo I am a freelancer looking for work kaja'u kana jechuudha. Kanaaf optional lameen kanaatu jira. Option lameen kana jechuun maali? Option jalqabaa kun yoo nama hojjechiisaa ta'uu deemtan yookaan yoo nama hojjechiisaa ta'uu barbaaddan I am client kaja'u kanarra gattu qattanii galmaa'uu dandeessanii. Option lammaffaa kun immoo I am freelancer kaja'u kun nama hojjechuu deemu yookaan immoo nama hojii barbaaduu deemu yoo taatan I am freelancer kaja'u kanarra gattu qattaniiti galmooftanii jechuudha. Kanaaf kun hojjechiisaadha kun ammoo nama hojjetaa yoo ta'uu barbaaddanidha jechuudha. Kanaaf gaa anamman tana akka nama hojjetaa tokkottiin galmaa'uu deema yookaan immoo akka nama hojii barbaadu tokkottiin galmaa'uu deema waan ta'eef I am freelancer kaja'u kanarra gattu qadheetiin san booda yeroo isin isarra gattu qattan akka isin mul'atu kanatti gara jalaa kanatti apply as freelancer kaja'u kanaatu jira. Kanarra gattu qachuudhaan gara fuulatti aanutti deemna jechuudha. Kanaaf fuula kanarraa akka argaa jirtan kanatti gaa sign up akka nuti goonu nu gaafachaa jira. Maal jaa sign up to find work you love jaa jechuudha. Kanaaf karaa lamaan galmaa'uu dandeessanii karaa tokko continue with app kaja'u kanarra gattu qachuudhaan karaa appilii galmaa'uu dandeessanii karaa kaan ammoo continue with Google kaja'u kanarra gattu qachuudhaan karaa Googleetiin yookaan ammoo karaa emailii keessaniitiin galmaa'uu dandeessanii. Karaa inni sadaffaa ammoo maqaa keessanitti barreessuudhaan yookaan ammoo foormii gadii kana guutuudhaan galmaa'uu dandeessan jechuudha. Best option ammaan tana qabu foormii kana guutuudhaan galmaa'uudha waan ta'eef foormii kana guunneetii karaa galmee teenyaa deemna jechuudha. Kanaaf foormiin kun akka isinitti mul'atu kanatti first name qaba. First name irratti maqaa keessanii guuttan jechuudha. Ergasii last name irratti maqaa abbaa keessanii ni guuttan jechuudha. Itti aansee egaa emailii keessan isin gaafachaa jira. Kanaaf emailii keessan asitti ni barreeffattan jechuudha. Emailii kiyya haala kanaan barreeffadheen jira. Itti aansee paaswordii uummachuu qabdan jechuudha. Asitti create password jaa. Kanaaf gaa paaswordii uummachuu qabdanii paaswordiin isin uummattan qubee 8 fi isanii ol ta'uu qaba yookaan ammoo paaswordiin isin uummattan kun paaswordii walitti maka qubeetii fi walitti maka lakkoofsaa akkasuma walitti maka special karakterii kan adda addaa ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf paaswordiin keessan jabaa ta'uu qaba. Kanaaf paaswordii itti barreeffadheen jira gaa nama paaswordii erga itti barreessitanii booda itti aansee maal jaa country kaja'u kanaatu jira. Country gaa automatically isinii fidee jira. Itoophiyaa jee isinii fidee jira. Kanaaf erga inni Itoophiyaa isinii jee booda isin waan gootan hin qabdanii yoo Itoophiyaa isinii fiduu baate ammoo bakka kanarra gattu qachuudhaan biyyootatu jira. Biyyoota kana keessaa Itoophiyaa kaja'u irra gattu qattan jechuudha haala kanaani. Eegasii gara gadii kana yeroo gad deemtan send me helpful emails kaja'u kana right godhuu dandeessanii godhullee dhabuu dandeessan rakkoon qabu. Sanduuqa kana yes I understand and agree to the Upwork terms of service kaja'u kanarra gattu qattaniiti right gootan jechuudha as keessa. As keessa right erga gootanii booda gad deemtanii create my account kaja'u kanaatu jira. Kanaaf create my account kaja'u kanarra gattu qanneeti. Accountii keenya uummanna yookaan immoo accountii keenya create godhanna jechuudha Upwork irratti.
Kanaaf gaa creating account jee account kiyyanaaf create godhaa jira jechuudha ammaan tana. Kanaaf haga inni account keessan create isinii godhu ni eeggattanii jechuudha. Kanaaf akka mul'atu kanatti gaa congratulations your account is created jee jira. Kanaaf verify your email address jee na fidee jira jechuudha. Verify your email to continue jee jira. Kanaaf email irratti lakkoofsaniif ergee jira. Kanaaf gara emailii keessanii deemuudhaan emailii keessan bantanii ergasii emailii keessan irraa verify gochuu qabdan jechuudha. An ammaan tana gara emailiitiin deemaa. Gara emailii kiyyaa deemuudhaan achi verify godha jechuudha. Akka isin mul'atu kanatti gara emailii kiyyaa yeroo deemu Upwork notification jeenaa dhufee jira. Kanaaf verify your email address to complete registration kajabu kana naaf erganii jiran jechuudha. Verify godhuudhaaf maaliin godhaa? Akka isin mul'atu kanatti verify email kajabu kanaatu jira. Verify email kajabu kana ragattu qaddeetiin emailii kiyya verify godhadha jechuudha. Haala kanaan ragattu qadda. Congratulations, your account is verified naan jee jira. Account keenya verify godhannee jirra jechuudha. So amma gara fuula kanaa nu fidee jira jechuudha. Fuula kanaa nu fidee jira. Profile akka nuti create godhannu nu gaafachaa jira jechuudha. Ammaan tana fuula kanarra erga dhufnee booda kanatti aansanii profile keenya create godhachuu qabna jechuudha. Get started kajabu kanarra gattu kanneeti gara profile keenya create godhachuu deemna jechuudha. Kanaaf get started kajabu kanarra gattu gadda. Yeroo get started jedhuun gara fuula kanaa na fide a few quick questions jee. First, have you freelanced before naan jee jira. Kana dura freelancing hojjettee jirtaa waan jedhu na gaafate. Yoo kana dura nama freelancing hojjechaa ture taatan I have some experience kajabu kanarra gattu qachuu dandeessanii. Yoo ammoo kana dura nama baay'ee hojjechaa ture taatan yookaan ammoo nama experience guddaa qabu yoo taatan I am an expert kajabu kanarra gattu qachuu dandeessan jechuudha. Kanaaf I am an expert kajabu kanarra gattu qachuu dandeessanii. Yoo ammoo nama haaraa taatan nama freelancing dhaaf nama haaraa yoo taatan I am brand new to this kajabu kanarra gattu qattanii jechuudha. Anammaan tana freelancing dhaaf haaraa waan hin ta'eef I am brand new to this kajabu kanarra gattu qadda jechuudha. Ergasii yoo barbaadan I have some experience kajabu kanarra gattu qachuu ni dandeessan jechuudha. Experience xiqqoo yoo qabaatan jechuudha freelancing irratti I have some experience kajabu kanarra gattu qachuu dandeessanii. Ergasii anammaan tana I have some experience kajabu kanarra gattu qadde isin ammoo I am brand new jechuus ni dandeessan jechuudha. Kun filannoo keessanii next kajabu kanarra gattu qattanii jechuudha. Kanaaf gaa next yeroo jettan gara fuula kanaatti isin fide fuula kanarraa gaatiit jeeti what's your biggest goal for freelancing jaa. Goolii keessan isin gaafachaa jira jechuudha freelancing irratti to earn my main income jechaa jira ka jalqabaa kuni income yoo barbaadan yookaan ammoo nama galii barbaadu yoo taatan to earn my main income ka jawana gattu qachuu dandeessanii to make money on the side ka jawanaatu jira. Kanaaf galii dabalataa yoo barbaadan ammoo to make money on the side ka jawana gattu qachuu dandeessanii. To get experience for a full-time job jaa kun experience argachuudhaaf jechaa jira. Experience argachuu yoo barbaadan I mean qarshii barbaadu baattanii experience qofaa barbaadan asirra gattu qachuu dandeessanii. I don't have a goal jaa jira jechuudha kuni. Goolii takka illee yoo qabaachuu baattan ammoo asirra gattu qattan jechuudha. I don't have a goal in my mind ka jawana jechuudha. Ana ammaan tana maaliin godhadhaa? To make money on the side ka jawana irraa gattu qadha. Maaliif akka side hustleetiin itti fayyadamuu deema yookaan ammoo akka galii dabalataatiin itti fayyadamuu deema waan ta'eef to make money on the side ka jawana irraa gattu qadha jechuudha. Ergasii gara gadii kana dhuftanii next ka jawana irraa gattu qattanii jechuudha. Ergasii and how would you like to work jaa akkamitti hojjechuu barbaadda waan jiru kana isiniif fidee jira. I would like to find opportunities myself ka jabutu jira. I would like to package up my work for clients to buy ka jabu kanaatu jira. Kanaaf lameen kana keessa I would like to find opportunities myself ka jabu kana gattu qachuu dandeessanii. Packagii uumtanii packagii sana ammoo akka warra clientii keessanii erguu godhuu barbaadan ammoo I would like to package up my work for clients to buy ka jabu kana godhachuu dandeessanii. Clientiin keessan packagii isin uumtan sana akka bituu barbaadan jechuudha. Anammaan tana I would like to find opportunities myself ka jabu kana gattu qaddaa. Kana yoo gootan Upwork irratti hojii ifii keessanii barbaaddatanii ergasii hojii barbaadan yookaan hojii argatan irratti apply gootanii ergasii yoo dabartan hojii sana hojjechuu dandeessan jechuudha. I am open to contract to hire opportunity ka jabu kana gattu qachuudhaan isa kana gattu qachuudhaan next create a profile ka jabu kana gattu qattan jechuudha. Skip for now jechuus ni dandeessanii. Skip erga gootanii booddee ammoo achi profile keessan irratti sirreessuu ni danda'ama jechuudha. Wanta amma gootan kana hundaa booddee sirreessuu ni dandeessanii rakkoon qabu jechuudha rakkatinaadha. Eegasii next create a profile ka jabu kana irraa gattu qadhaa jechuudha. Eegasii create your profile ka jabu kana naaf fidee jira. Eegasii how would you like to tell us about yourself jeeti. Waa'ee keessanii akka isin itti himtan isin gaafachaa jira jechuudha. Waa'ee keessanii irraa wanti akka isin itti himtan isin gaafachaa jira. Asirraa import from LinkedIn jechaa jira. Yoo LinkedIn qabaatan LinkedIn keessan irraa import godhuu dandeessa. Waa'ee keessanii yookaan ammoo profile keessan jechuudha. Upload your resume jechuu jira. Yoo ammoo CV qabaatan CV keessan karaa kanaan upload godhuu dandeessanii. Fill out manually jechuu jira ammoo karaa kanaan manually ammoo yoo guutuu barbaadan manually asiin guutuu dandeessan jechuudha. Kanaaf anammaan tana fill out manually ka jabu kana irraa gattu qadda. Maaliif jira lameen kana hin qopheeffanne waan ta'eef fill out manually ka jabu kana irraa gattu qadda. Manually guunnaa jechuudha waan isaan nu gaafatan. Yeroon isarra gattu qaddu haala kanaan na gaafata maal jaa great jeeti. So what kind of work are you here to do jaa maal hojjechuudhaaf as jirtan jee. Kanaaf don't worry you can change this choice later on jaa. Booddee waan kana sirreessuu ni dandeessan jechuudha. Erga accountii keessan create gootanii booda
waan kana sirreessuu ni dandeessa. Kaataagorii keessan akka isin filattan isin gaafata. Maal irratti akka isin hojjettan yookaan immoo hojiin keessan maal akka ta'e kaataagoriin isaa maal akka ta'e isin gaafata. Fakkeenyaaf accounting and consulting ka jedhutu jira, admin support ka jedhutu jira, customer service jira, data science and analytics, design and creative, engineering and architecture, IT and networking, legal kana hundaatu jira jechuudha. Fakkeenyaaf nama website develop godhu yoo taatan web, mobile and software dev ka jedhu kana gattu gochuu dandeessanii, nama waa barreessu yoo taatan writing ka jedhu godhachuu dandeessanii, nama marketing irratti hojjetu yoo taatan sales and marketing ka jedhu kana tuqachuu dandeessanii, nama waa'ee computer irratti hojjetu yoo taatan IT and network ka jedhu kana gattu gochuu dandeessanii jechuudha. Anamman tana Upwork irratti kan inni hojjechuu deemu akka video editing itti jechuudha yookaan immoo akka video editiraatti hojjechuu deema waan ta'eef video editariidha. Isarraan gattu qaddaa design and creative ka jedhu kanarraan gattu qaddaa jechuudha. Kanaaf kaatagoriin kiyya video editariidhaaf kaatagoriin kiyya maali? Design and creative ka jedhu kana jechuudha. Kanaaf design and creative ka jedhu kanarraan gattu qaddaa. Yeroo nan design and creative ka jedhu irra gattu qaddu haala kanaan sub kaatagorii naa fida jechuudha. Sub kaatagorii naa fida design and creative ka jedhu jala art and illustration ka jedhutu jira, audio and music production ka jedhutu jira, branding and logo design ka jedhutu jira. Kanaaf kanneen keessaa sub kaatagorii filachuu qabdanii jechuudha. Anamma gaa video editing waan ta'eef jecha hojiin kiyya as keessaa video and animation ka jedhu kanarraan gattu qaddaa jechuudha. As keessaa lamallee godhachuu dandeessa yoo barbaaddanii. Product design ka jedhu irra gattu gochuu dandeessanii lama ollee filachuu dandeessanii jechuudha. Kanaaf anamma video and animation ka jedhu irraan gattu qaddaa next jee gara itti aanutti dabraa jechuudha. So asirratti ammoo fuula kanarratti what work are you here to do jaa workii hojiin isin hojjettan maali yookaan immoo iskiliin keessan maali jee isin gaafata. Kanaaf iddoo kanatti iskilii keessan add godhuu qabdanii jechuudha. Iskilii keessan add godhuu qabdanii your skills jaa iddoo kanatti ogummaa qabdan san iddoo kanatti add godhuu qabdanii yookaan immoo dabaluu qabdan jechuudha. Asirra akka gattu qattaniiti. Kanaaf gaa yeroo isin asirra gattu qattan haala kanaan isiniif fida anamma video editingiin hojjedha waan ta'eef video jee yeroo nan barreessu haala kanaa waan video wajjin wal qabatu isiniif fida video editingii waan ta'eef jecha video editing jettanii barreessuu ni dandeessanii. Kanaaf video editing ka jedhu kana haala kanaan asirra jira kanarra gattu qattanii iskiliin isin asitti dabaltan maximum 15 skill jaa iskilii 15 yoo xiqqaate iskilii 15 dabaluu qabdanii maximum iskilii 15 dabaluu qabdanii sanii gadi haga barbaadan dabaluu qabdan jechuudha. Sanii ol garuu iskilii kana asitti dabaluu hin dandeessan 15 ol jechuudha. Kanaaf video ka jedhu irra barree gattu qadheetiin ammas as keessaa video editing and production ka jedhu kana godhachuu ni danda'a. Kanaaf haala kanaan iskilii barbaadan iskilii hojii keessan sanii wajjin deemu itti galfattanii 2 3 4 jettanii erga itti galchitanii booda next ka jedhu irra gattu gochuudhaan gara fuula itti aanutti deemtanii jechuudha. Fuula kanarraa add a title to tell the world what you do jaa waan hojjettu addunyaatti mul'isuudhaaf yookaan immoo addunyaatti himuudhaaf taayitila kee dabalachuu qabda yookaan immoo taayitila kee asii barreeffachuu qabda jaa taayitila hojii keetisan jechuudha. Taayitila hojii keetisan your professional role jaa kanaafuu professional role keessan asitti barreeffachuu qabdan jechuudha. Nama fakkeenyaaf professional role kiyya video editingidha jechuudha. Kanaaf video editing jeetiin barreessaa jechuudha. Haala kanaan yeroo nan barreesse next add your experience ka jedhu kana naaf fida jechuudha. Kanaaf haala kanaan itti barreeffadheetiin next ka jedhu kana gattu qaddaa jechuudha. Egaa fuula kanarraa if you have relevant work experience add it here nan jechaa jira. Experience yoo qabaattan kana dura jechuudha. Kana dura kaampaanii wayiitiif yoo hojjetanii jiraattan yookaan immoo kaampaanii wayiitirraa yoo experience qabaattan experience keessan asirratti dabalachuu ni dandeessan jechuudha. Experience keessan dabalachuudhaaf maal gootanii iddoo kana yoo isin gattu hitan haala kanaan taayitila isinii fida kaampaanii location jee isinii fida jechuudha. Taayitila hojii keessanii kaampaanii keessan Microsoft fa'aa fakkeenyaaf yoo keessan hojjettanii jiraattan haala kanaan experience qabdan san asii galfachuu ni dandeessanii. Ani ammaaf experience hin qabu waan ta'eef jecha skip for now ka jedhu kanarra gattu qadheetiin gara fuula itti aanutti darba jechuudha. Itti aansee egaa clients like to know what you know add your education here jaa waa'ee barumsa keessanii akka isin asitti dabaltan isin gaafata jechuudha. Kanaaf sadarkaa barumsa keessanii asitti dabaluu ni dandeessan jechuudha. Kanaaf sadarkaa barumsa keessanii akkasitti add gootan isin gaafachaa jira jechuudha. Asirra yeroo isin gattu qattan school jee isinii fida, degree jee isinii fida, field of study isin gaafata, dates attended jaa waggaa keessa barattan san jechuudha. Itti aansee description akka isin barreessan isin gaafata jechuudha. Waa'ee barumsa keessanii san description haga tokko ni barreessan jechuudha yoo dandeessanii. Kanaaf isa kanallee booda itti galchuun ni danda'ama waan ta'eef ammaaf biraan darba jechuudha. Isin garuu yoo digrii qabaattan digrii keessanii isarraa akka isin fudhattan akkasumatti digrii keessan certificate keessanii wajjin asii galchuu ni dandeessan jechuudha. Anammaan tana skip for now ka jedhu kanarra gattu qadheetiin gara fuula itti aanutti darba jechuudha. Amma gaa 10 keessaa 7 finnee jirra. Afaan keessan akka isin filattan isin gaafata. Kanaaf proficiency akka asitti filattan isin gaafata. Levelii kanarra gattu qachuudhaan basic dha moo conversational dha moo fluent dha moo native ka jedhu kana asirraa filachuu ni dandeessan jechuudha. As keessaa conversational ka jedhu kanarra gattu qadheetiin gara itti aanutti darba jechuudha. Native waan hin ta'in jecha conversational ka jedhu irra gattu qadheetiin gara fuula itti aanutti dabra. Language biraatillee yoo itti dabaluu barbaadan add language ka jedhu kanarra gattu qachuudhaan afaan biraatti dabalachuu ni dandeessanii. Kanaaf amma next yeetiin gara itti aanutti darba jechuudha.
Great. Now write a bio to tell the world about yourself jaa. Bio akka isin barreessan isin gaafata jechuudha. Bio keessanii yookaan immoo waa'ee keessanii waan ibsu jechuudha. Fakkeenyaaf an viidiyoo editariidha. Editarii ergaan ta'e booda waa'ee kiyyaa akkam jeetiin if ibsuu qaba jechuudha. Addunyaatti akkam jeetiin of beeksisuu qaba. Kanaaf akkaataa itti of beeksiftan asirratti akka isin galchitan isin gaafata jechuudha. Fakkeenyaaf namichi kun haala kanaan of beeksisee jira. Fakkeenyaaf Maartii jedhama maqaan isaati. Doolaarri inni sa'aatti chaarji godhu doolaara 75 sa'aatti chaarji godha. Hojii 14 ol hojjetee jira jechuudha. Gammatti reetiin isaa 5. Kanaaf I am a developer experienced in building website for small and medium sized business jee haala kanaan if ibsa jechuudha. Inni website developeriidha. Website develop godha haala kanaan akkanatti if ibsee jira jechuudha. Fakkeenyaaf HTML akka beeku, CSS akka beeku, PHP akka beeku, jQuery akka beeku, WordPress akka beeku kan hundaa wasitti if himee jira jechuudha. Kanaaf isinis waa'ee keessan irratti, waa'ee hojii keessan irratti waan isin ibsu yookaan immoo baayoo keessan isin barreessuu qabdan jechuudha. Waan kana barreessuudhaaf AI adda addaa fayyadamuu ni dandeessanii. Fakkeenyaaf ChatGPT fayyadamuu dandeessanii, Gemini fayyadamuu dandeessanii. Ana amantana ChatGPT irratti waa'ee kana barreeffadheen jira yookaan immoo ChatGPT gaafadhee naa barreessitee jirti jechuudha. Fakkeenyaaf an viidiyoo editariidhaan hojjedha. Kanaaf viidiyoo editariidhaaf ka ta'u jettee haala kanaan iddoo kanatti akkanatti naa barreessitee jirti jechuudha ChatGPT. Kanaaf koppii godhadheetiin gara Upworkii geeffadhe jechuudha. Haala kanaan koppii godhadheetiin garam geeffadhaa gara Upworkii geeffadhaa jechuudha. Koppii ergan godhadhee booda haala kanaan gara Upworkiin fidadhaa eegasii pestiin godhadhaa jechuudha asitti. Kanaaf haala kanaan pestii godhadheen jira. Kanaaf erga jedhe I am professional video editor with strong focus on YouTube videos, shorts, reels and social media content that grab attention and keep viewers watching ka jedhu kana haala kanaan barreeffadheen jira jechuudha. Kanaaf akka malee of ibsuu qabdan jechuudha iddoo kanatti. Akka malee of ibsuu qabdanii akkaataa itti waan kana barreessan sirriitti barachuu qabdan jechuudha. Haala kanaan erga if ibsitanii booda next jettanii set your rate ka jedhu kana gattanii. Kanaaf gara fuula kanaa isin fidaa. Fuula kanarraa maal jaa now let's set your hourly rate jaa jechuudha. Kanaaf sa'aatti haga charge nama gootan iddoo kanatti kan isin fix godhachuu qabdanii hourly rate erga jee booda total amount the client will see jee asitti isin fida. Kanaaf sa'aati akkatti yookaan immoo sa'aati tokkotti nama hojii isin hojjechiisu san doolaara meeqa akka kafalchiiftan iddoo kanatti kan isin kaayyachuu qabdan jechuudha. Kanaaf nama beginner yoo taatan yookaan immoo nama amma jalqabu yoo taatan waan kana xiqqeessitanii yoo eegaltan baay'ee gaariidha jeetii yaada jechuudhaani. Kanaaf xiqqeessitanii like doolaara 7 faa jettanii eegaluu ni dandeessan jechuudha iddoo kanatti jechuudha. Nama haaraa waan taataniif jecha haala kanaan erga gootanii booda asitti you will get the estimated amount you will receive after service fee. Service fee erga Upworkiin 0.7 erga irraa muratee booda kan harkarraa isin ga'u 6.3 ta'a jechuudha. Yoo 7 kaa jettanii yoo 7 kafalchiiftan jechuudha namicha booddeerra harka isin ga'u 6.3 ta'a jechuudha. Maaliif service fee 0.7 isaantu irraa murata waan ta'eef jecha warra Upworkii jechuudha. Kanaaf erga haala kanaan godhattanii booda next add your photo and the location ka jedhu kanarra gattan jechuudha. Yeroo kana gara fuula kanatti isin fide jechuudha. Fuulli kun fuula dhumaati. A few last details when you can check and publish your profile ka jedhu kana nuuf fidee jira fuula kanarratti jechuudha. Kanaaf fuula kanarra date of birth akka isin itti galchitan isin gaafata. Ergasii photo keessan akka isin itti galchitan isin gaafata jechuudha. Kanaaf haala kanaan lakkoofsa bilbilaallee akka isin galchitan isin gaafata jechuudha. Date of birth keessan ni galchitanii. Okay, date of birth erga galchitanii booda ergasii lakkoofsa bilbilaallee galchuu qabdanii jechuudha. Kanaaf iddoo kana date of birth ka jedhu kanaatu jira. Date of birth ka jedhu kanarratti bara dhaloota keessanii barreeffachuu qabdan jechuudha. Haala kanaan yeroo isin gattan haala kanaan isin fida. Kanaaf iddoo kana yeroo gattan haala kanaan waggaa isin fida. Fakkeenyaaf waggaa kiyya ittiin guuttadhaanii 2008 eegasii Jaanuwaarii ergan jee booda apply ka jedhu kanarraan gattuqadha. Eegasii guyyaa itti guuttanii guyyaa as keessaa filattan jechuudha. Guyyaa 24 ka jedhu kana. Kanaaf you must be at least 18 years old to join Upwork jaa. Kanaaf waggaa 18 ol ta'uu qabdan jechuudha yoo xiqqaate. Waggaa 18 ol ta'uu qabdanii. Kanaaf waggaa 18 ol yoo ta'uu baattan isin hin dabarsu jechuudha Upworkiin. Kanaaf waggaa 18 ol guutaniiti itti guutan jechuudha bara dhaloota keessanii. Erga guutanii booda country ka jedhu automatically Itoophiyaa isinii fidee jira. Street ka jedhu kana streetii itti guutan jechuudha. Yookaan immoo adreesii keessan itti guutanii. City ka jedhu kana magaalaa keessa jiraattan itti guutan jechuudha. State ka jedhu kana naannoo keessan itti guutanii. Postal koodii yoo qabaattan koodii itti guutanii yoo qabaachuu baattan immoo 00 guutanii dabruu dandeessan jechuudha. Street ka jedhu kana haala kanaan ittiin guuta jechuudha. Ammaan tana yeroo jee ergasii Oromiyaa jeetiin itti guuta. Eegasii City ka jedhu immoo Ciroo jeetiin itti guuta jechuudha. Yeroo Ciroo jee itti guutu riizaltiin hin jiru naan jechaa jira. Magaalota isin dhiyaatu kan riizaltiin jiru barreessuu dandeessanii. Fakkeenyaaf like Adaamaa jee haa barreessu. Adaamaa jee yoo nan barreesse Adaamaa Oromiyaa Itoophiyaa ka jedhu kanaatu jira. Kanaaf asirra godhachuu ni dandeessan jechuudha. State or province ka jedhu Oromiyaa ka jedhu kana automatically isinii fidee jira. Postal code ka jedhu kana 0000 godhuu dandeessan jechuudha.
eegas lakkoofsa bilbila keessanii ni barreessitanii kanaaf lakkoofsa bilbila keessanii erga barreessitanii booda footoo keessan upload godhuu dandeessan jechuudha iddoo kanatti footoo keessan yookaan immoo profile footoo keessan iddoo kanatti upload godhuu ni dandeessanii upload godhuu illee hin dagatina jechuudha eegas lakkoofsa bilbila keessan erga barreessitanii booda review your profile gara jechuu kanatti deemtanii jechuudha. Kanaaf iddoo footoo kana argattu qachuudhaan footoo keessan attach godhuu ni dandeessan jechuudha. Kanaaf ga'aan footoo kiyya haala kanaan itti galfadheen jira jechuudha ammaa fi isinis footoo keessan kan barbaadan yookaan immoo footoo keessan kan mormaa olii kan profile footoo keessan isiniif ta'u itti galfachuudhaan review your profile kan jedhu argattu qottan jechuudha ergasii. Kanaaf gaa haala kanaan profile keessan isiniif fida jechuudha. Looking good jee ergasii maqaa keessan fida make any edits you want jee ergasii edit waan barbaadan godhuu akka dandeessan isin gaafata jechuudha. Kanaaf profile keenya kana fakkaata jechuudha. Profile nuti uumne yookaan immoo profile nuti create godhanne kana fakkaata. Profile keessan uumtan jechuudha. Video editor jee haala kanaan rool kiyyanaa fida yoo edit godhuu barbaadan iddoo qalamaa kana argattu qachuudhaan footoo jijjiiruu ni dandeessanii. Asitti ammoo baayoo keessa yoo edit godhuu barbaadan video editor kan jedhu kana jijjiiruu barbaadan iddoo qalamaa kana argattu qattan jechuudha. Ergasii baayoo kana yoo jijjiiruu barbaadan iddoo qalamaa kana argattu qattanii jijjiiruu ni dandeessan jechuudha. Haala kanaan doolara keessanii yoo jijjiiruu barbaadan yookaan reetii keessa yoo jijjiiruu barbaadan haala kanaan jijjiiruu ni dandeessanii. Iskilii keessanii illee itti dabalachuu barbaadan asirra argattu qattanii iskilii keessanii itti dabalachuu ni dandeessan jechuudha. Egaa haala kanaan profaayila keessan sirrii ta'uusaa hubattanii booda yookaan immoo ilaaltanii booda submit profile kan jedhu kana argattu qachuudhaan gara itti aanutti dabartan jechuudha. Browse without bidding kan jedhu kana argattu qanneeti gara fuula itti aanutti dabarra jechuudha. Kanaaf kana fakkaata Upworkiin keenya jechuudha. Fuulli Upworkii keenya kana fakkaata. Upworkiin keessan fuulli isaa kana fakkaata. Profaayiliin keessan parsantii 40 complete yookaan immoo parsantii 40 isiniif xumurame malee parsantiin irra guddaan isaa hin xumuramne jechuudha. Kanaaf profaayilii keessan kana fixuutu isinirraa eegama jechuudha. Yoo profaayilii keessan kan fixan taate nama kaanirra akka isin carraa guddaa qabdan isinitti himaa jira jechuudha. Kanaaf profaayilii keessan kana irra gattu qattanii hunda isaatu akka isaan isin hinjaa kanatti xumuruu qabdan jechuudha yookaan immoo fixuu qabdanii. Walumaa galatti egaa Upworkii amma create godhattanii jirtan jechuudha. Connectii ammaaf hin qabdanii connectiin keessan zeeroodha. Buy connect kan jedhu kanatu jira. Profaayilii keessan kana yoo fixan tarii connect isinii kennuu danda'a. Kanaaf connect view details kan jedhu yoo gattu qattan amma waa'ee connect isinitti hima jechuudha asitti. Kanaaf gaa Upworkiin keessan kanaaf akkaataa haala kanaan Upworkii erga profaayila keessan banattanii booda ergasii connectii yoo qabaattan yookaan immoo yoo isaan isinii kennan yookaan yoo bitattan asirraa hojii barbaaddan argachuu ni dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf hojii iddoo kanatti job bakka jiru kanatti hojii sarchi godhuu ni dandeessanii. Karaa biraatiin immoo fuula kanarraa hojiitu jira jechuudha. Fakkeenyaaf short form viral video editor needed nanjaa video editorii akka barbaadu natti himaa jira jechuudha. Asitti namoonni amma apply godhanii jiran nama 15 hanga 20 ta'anii jiranii. Kanaaf namichi kun namicha verified ta'edha. Haga ammatti dolara 3,000 ol baasee jira jechuudha hojii kanarratti yookaan immoo namaaf kaffalee jira jechuudha. Kanaaf hojii apply godhuu yoo barbaadan namni kun verified ta'uusaa haala kanaan laaltan payment verified kan jedhu kana laaluu qabdanii akkasuma kana dura nama qarshii baasee jiru yoo taate namni kun legitiidha jechuudha. Kana dura nama qarshii hin baasin taate ammoo nama kana shakkuu qabdanii haala kanaan payment verified jedhuu qaba jechuudha akkaawuntiin isaa akkaawuntiin namicha sanii. Kanaaf hojiilee kunneen hojiileedha jechuudha. Hojii isin asirraa biid godhuu dandeessanidha. Hojii kana keessa deemuudhaan hojii isinitti tole yookaan immoo hojii isin gammachiise yookaan hojii inni hojjedheettanii itti amantan apply godhuu ni dandeessan jechuudha. Haala kanaan profaayilii keessan uummatanii jirtanii yookaan ammoo iddoo sarchii kana argattu qachuudhaan yoo barbaadan video editor jettanii yoo barreessitan. Kanaaf video editor yeroo isin jettanii barreessan haala kanaan hojiilee isiniif fidda. Fakkeenyaaf video editor kan jedhu kanaatu jira fixed priceidha. Pricein isaaniif $50 jechuudha kan isaan kabalanii. Kanaaf haala kanaan nama 15 hanga 20tu haga ammatti waan kana galchee jira jechuudha video editorii kanarratti. Kanaaf hojiilee akka kanatti barbaadachuu ni dandeessan jechuudha. Anamma video editorii hojii dira kanaatu jira jechuudha. Hojii kana hundaatu jira. Hojii kana keessa hojii amma lolaaleetiin irratti apply godhadhaa jechuudha. Asirraa ammoo advanced search waan jawaanaatu jira. Advanced search kana jala search godhuu ni dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf experience leveliin hojii isaanii entry level yoo ta'e entry level godhuu dandeessanii, intermediate yoo ta'e intermediate godhuu dandeessanii, expert yoo ta'e expert gochuu dandeessanii jechuudha. Jalqaba kana gaa expert hojjechuun xiqqoon ulfaata waan ta'eef entry level fi intermediate level kanarra godhattanii hojii kana haala saniin isiniif fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf filter isiniif godhuu danda'a jechuudha. Yeroo isin kana gootan hojii entry level ta'ee fi hojii intermediate level ta'e qofa gara kanaan isiniif fida malee hojii expertii isiniif fiduu jechuudha. Yeroo isin asirra gattu qattanii job type kan jira, hourly barbaadan moo fixed price barbaadan jechaa jira. Yoo hourly barbaadan hourly kan jiru gattu qachuu dandeessanii, yoo fixed price ta'e fixed price kan jiru godhachuu dandeessanii yookaan ammoo itti dhiisuu dandeessanii jechuudha. Lachuutu yoo dhiiftan hojii hourly fi hojii fixed price lachuutu isiniif fida jechuudha. Kanaaf number of proposal kan jiru jira, proposal meeqa kan jiru isin gaafata jechuudha. Fakkeenyaaf hojii sanarratti proposal meeqatu galee jira, nama meeqatu proposal galfatee jira, hojii namni meeqa proposal itti galfatee jiru barbaadan kan jiru isin gaafata. Fakkeenyaaf less than 5 yoo jettanii
hojii proposala shanii gadi qofa nuuf fida lafa keenya amma asitti proposala shanii gad qofa jechuudha kan jiru asirratti. Tanas shanii gadi jira. Hagammaatti nama 5 qofa galfatee jechuudha asirratti. Tanas hagammaa nama 5 qofa galfatee, tanas hagammaa nama 5 qofa galfatee, tanallee akkasumatti. Kanaaf hojii proposala shanii gadi qofa nuuf fida jechuudha yoo haala saniin isin filter godhattanii. Kanaaf gara maddii kanaan akkasumatti filter godhachuu qabdan jechuudha. Filterii payment verified jechuu ni qabdanii. Payment verification kanas yeroo baay'ee iskaamiin akka isin hin nyaanneef yookaan namni akka iskaam isin hin gooneef iskaamaroonni akka isin hin hanneef jechuudha. Payment verified kan jedhu kanarra tuqachuu qabdanii. Namni hojiin isin barbaadan payment verified kan jedhu ta'uu qaba jechuudha. Waan san hin ta'in amma warri kun hundinuu payment verified dha. Akka isin mul'atutti payment verified jaa. Haala saniin client history illee haala kanaan nama kana dura qaxaree jiru moo nama kana dura hin qaxariin kan jedhu kana dura qaxaree jiru jettanii godhachuu ni dandeessan jechuudha. Location illee asii filachuu dandeessanii haala kanaan warra maddii kana jiru kana irra gad tuqachuudhaan filter godhachuu dandeessan jechuudha. Hojii keessan akka barbaadama keessanitti yookaan immoo akka isin barbaadanitti filter godhachuu. Haga ammaatti filterii 5 goona jira. Fakkeenyaaf entry level ta'uu qaba hojiin keenya, intermediate ta'uu qaba, akkasumas less than 5 proposal kan qabu ta'uu qaba, payment verified ta'uu qaba jennee hojiilee filtera kanneen qabuudha kan nama nuuf fidu jechuudha as keessatti. Kanaaf haala kanaan Upwork irratti hojii keessan apply godhachuu ni dandeessan jechuudha. Hojiin kun fakkeenyaaf yoo kun isinitti tole apply godhuudhaaf haala kanaan irra gad tuqattanii yeroo isin irra gad tuqattan haala kanaan gara fuula kanaatti isin fida jechuudha. Fuula kanarratti yeroo isin fidu hojii kana asirratti kan isin apply godhuu dandeessan jechuudha. By connect to apply jechaa jira. Amma connect waan hin qabneef apply godhuu hin dandeessan jechuudha. Yoo connect qabaachan ammoo yookaan immoo yoo connect qabaattan iddoo kana apply to the job ka jedhutu jira. Apply to the job ka jedhu yeroo isin gad tuqattan apply godhuu dandeessan jechuudha. Gara fuulduratti akkaataa itti apply godhuu dandeessan kan waliin ilaallu ta'a. Kanaaf akkaawuntii Upwork haala kanaan create godhachuu ni dandeessan jechuudha. Hundi keessanuu create godhachuudhaan asirratti hojiiwwan asirra jiran kana yaaluu qabdanii isiniin ja'a. Viidiyoon irraa walumaa galatti kana fakkaataa. Viidiyoo itti aanu wal agarraa nagaatti.